Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Asteertuu MN akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo baga gara YouTube chaanalii Asteertuu MN baga nagaan dhuftanii nagaan keessan dachaan haa baay'atu warreen chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalama isiniin jenna warreen immoo maatii taatanii share gochuudhaan like gochuudhaan commenti keessaniin immoo yaada qabdan ibsachuudhaan gara maatii keenyaatti waan dabalamtanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa an obboleettii keessan Masaratii yookiin immoo Asteer jechuudha. Karaa YouTubeetiin warreen beektanii obboleettii keessan Asteerii. Akkasuma egaa gorsa keenya yookiis immoo yeroo darbee gorsa akka namaatti gorsa nu mudatee jireenya keenya irratti nu mudatee fi obboloonni mudannoo isaan irra ga'ee nu kennanii akkasumallee of eeggannoo akka of eeggannu nu eeggachiisanii kanaaf jennaanii yeroo darbee gorsa tokko miidhama obboleettii keenya irra ga'e irraa kan ka'e yaada tokko nu qabadhee kan dhufe beekamaadha. Warreen dhaggeeffannee viidiyoo jala galtanii dhaggeeffachuu dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Har'as immoo maal qabattee dhuftee hoo jettanii akkasuma obboloonni lama sadii keessaan yaada isaanii naaf kennaniiru akkasuma warri komentii jalatti yaada keessan naaf kennitanis guddaa galatooma isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'as immoo gorsa tokko qabadhee gara keessan dhufeera. Namni kennaa garaa qaba. Inni kaan kennaa barsiisummaa qaba, inni kaan immoo kennaa gorsaa qaba, inni kaan immoo kennaa garaati qaba jechuudha. Kennaa kanatti fayyadamuun immoo barbaachisaadha waan ta'eef egaa har'as yaada tokko qabadhee gara keessan dhufee jechuudha. Yaadni ani qabadhee dhufee yoo jiraate waan baay'ee tokko anas na ajaa'ibe isiniinis akkasuma isin ajaa'ibuu danda'a jechuudha. Isa jalqabaa irratti obboleettiin keenya wayii gorsa kana itti dhufuufi jettee keessaanis yaada tokkoon wanta dubbadhe sanarraas yaada naaf keessee jirti. Hundi keessan warri kommentiidhaan yaada keessan ibsattanis guddaa galatooma. Mata asumaan gara yaada keenyaatti darbuna jechuudha. Maali jechuunis egaa nama tokko waan addaa tokkotu miidiyaa kanarraa na ajaa'ibe jechuudha. Waan miidiyaa irraa akkuma beektan ani hin dubbadhu. Maaliif dubbachuus hin barbaadu hin dubbadhus jechuudha waan miidiyaa irraa. Garuu wanti na ajaa'ibe tokko yoo jiraate baroonni hamma nuti keessa jirru kuni bara qaroomina fakkaatee garuu safuu nu gachisiise amantii keenyaan illee akkasumallee safuu jechuun kabaja qaba waan hundumtuu kabaja qaba nu jechuun biyya arabaatti miti kan guddanne maatii keessatti maatii kabaja qabu maatii safuu qabu wanti dubbatamu wanti bakkeetti dubbatamu fi wanti halatti dubbatamu wanti bakkeetti dubbatamu garaagarummaa akkamii akka qabu beekaa guddanne jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo darbee maaltu jira miidiyaa kanarratti shamarreen jaalala qabamee kaan jaalalli na qabee jedhanii miidiyaa kanarratti dubbachuu danda'u jechuudha. Garuu immoo jaalala ittiin qoosaadhaaf immoo fooloo ittiin argachuuf immoo bakka jechuun waan miidiyaa kanarratti funaanuuf immoo dhuguma jaalalli isaan qabeetu. Kanaafuu wanni addaa tokko wanti na mudatee mucayyoo wayiitu ani ilaalleeyyu namatu keessaan naaf herge jechuudha. Kanaaf maal jetta yaada kanarraa jedhanii ani yaada kanarras dubbachuu hin barbaanne akkuma beekamu yaada kanatoo wanna biraa ta'e irraas hin dubbadhu. Garuu immoo ija jabummaan hin ammaa keenya kuni shamarran keenya ija jabummaa nama qaroomina nutti fakkaate baay'ee ija jabummaa baay'ee achi bahe yookiis immoo keessa bahe wayii taa'e jechuudha.
Jaalalli yoo nama qabee namni tokko miidiyaan jaalala ni ijaaru. Miidiyaan hin diiga malee jaalala ni ijaaru. Ani akka kootti akkanitti amanutti gonkumayyuu miidiyaan kun jaalala diiga malee jaalala ni ijaaru jechuudha. Namni tokko jaalala maaliif nama tokko yoo jaallate maaliif jaalala sana yookiis immoo jaalala qabu sana ibsate jedhee ittiin faradu jechuudha. Garuu obboloota koo ani wanti gaaffii natti ta'eesi viidiyoo mucaa wayii sekondii 3 naaf ergite jechuudha keessaani. Innis maa'inni kan nama kanaan akkas jechaa jirti mucayyoon kuni. Garuu wanti kun maal fakkaata? Karaa amantiitiin isoo deemte maal fakkaata? Karaa namummaatiin isoo deemte maal jettaa asirratti naan jette mucayyoo jechuudha. Viidiyoo sana TikTok irra kuttee. Innaa jaalalli yoo nama qabee miidiyaa kanatu nama fuusisamoo? Miidiyaan kun nama hiiksisama. An dhibbatti kan hin amanu miidiyaan kun nama fuusisa ta'uu hin taane miidiyaan kun nama hiiksisa jechuudha. Kanaaf jennaani jaalalli yoo nama qabee miidiyaa irratti bahanii akkasittiin ija jabummaadhaan jechuun naannoo viidiyoo sana sekondii 3 sana ilaale malee isa kan biraa isaan ilaalle. Garuu yeroon dhaga'utti mucayyoon kun afaan immoo naannatti himtu ishiin itti jalteessee dhaggeeffatte jechuudha. Afaan baafattee sin dhiisu minaaman jettee akkasumallee ishiitu gaafateedhaan. Okay, jaalalli haa gaafattu rakkoo hin qabu. Jaalalchuu ishiitiif yookiis immoo si jaaladheera yoo jette jaalalchuun cubbuu miti. Garuu ani kan baay'ee tokko na ajaa'ibee shamarran keenya maal ta'uuf jirra ijoollee? Indee duratti dhiiratu dubartii gaafata. Haa ta'u ishii dubarri dhiira jaalatti tokko jaalalatu ishii qabe malee isheen jaalala qabdee miti. Kuni an namatti hin faradu. Jaalalli tokko eenyuyyuu hin qaba. Eenyu keenyayyuu jaalalli hin qaba. Garuu jaalalli yoo nu qabee akkaataa nuti ifaan ifatoo hin taaneen akkaataa ittiin dubbannu yookiis immoo mallattoo ibsinu yookiis immoo yaadan akkasitti ibsinaaf malee akkasumaan baanee miidiyaa irratti akkasittiin ija jabummaadhuma akkasiitiin miidiyaa kanarratti akkasittiin dubbachuun namni warri miidiyaa kun immoo gaa'ila namaa ijaaruu fooloodhaaf immoo dhuguma jaalalaatiif immoo qaroomina nutti fakkaateetu wanti akkasii kuni. Inna namni kuni qaama fooniitiin hir'uudha. Karaa gooftaatiin garuu guutuudha jechuudha namni kun. Kanaaf jennaan namni kun tajaajilaadha nama waaqayyooti. Akkasuma nama waaqayyootiin hojjetu nama guddaadha. Waaqayyoo dhuguma dubbachuu fi qaamni kee hir'uudha jedhee waaqayyoon hin tuffanne waaqayyoo nama gatamaa fuudhee ittiin hojjechuu nama namni kooree nama namni gatee fuudhee ittiin hojjechuu beeka waan ta'eef argitaniitu yoo ta'e namni kuni qaamni isaa hir'uudha garuu asfaaltiirra deemee asiifachi deemee idoonni quqqurubbisee otoonni waaqayyoon faarfatu otoonni waldootii midrikii garaagaraa irratti faarfatu argitu. Kanaaf maqaa nama kanaallee kaasuu hin barbaadu. Baay'een kabaja baay'een ayyaana waaqayyoo irratti kabaja jechuudha. Kanaaf ammas waaqayyoo ayyaana isaaniif haa dabalu jechuun barbaada. Wanti nan jechuu barbaadu yoo jiraate iddoo kanarratti obboleettiin kun nama akkasii nama waaqayyootiin hojjetu nama waaqayyoo hati qaamni kee hir'uudha jedhee otoon tuffatiin ittiin hojjetu nama kana akka kootti jechuudha. Namni kun nama kana jaalattullee miidiyaa irratti baatee ani nama kana jaaladheerettee suura footoo nama kanaa fuutee miidiyaa irratti baastee laxxaftee akkas jechuu hin qabdu turteeyyuu jechuudhaan. Dogoggorri ishiin qabdu maa jaalatte jechuu miti. Jaalalli lukti kee fayyaadha, qaamni kee hir'uudha, qaamni kee guutuudha hin jedhuugaa. Yoo jaalalli dhugaa ishii qabeera hoo ta'e gaafachuu mirga qabdi. Garuu immoo
keessaan gaafachuu keessaan waan jiru fixachuu yaada jiru dubbatachuu fixachuu hammam hoo ta'e egaa yoo hammam ta'e jechuudha yeroo baay'ee nuti shamarran of mo'uu qabna jechuudha yaada keenya jechuudha yaada miira keenya mo'uu qabna jechuudha maaliif jennaani dhugaa dubbachuuf kan miidhamu nuyi irra caalannu kan miidhamu nuyi jechuudha kanaaf lapheen keenya haphiidha dafnee lapheen keenya caba jechuudha kanaaf uumamumaanii nuti shamarroonni baay'ee dafnee lapheen keenya nu caba jechuudha. Kanaaf jennaani wanti nurra ga'u hundumtuu akkuma jirutti ta'ee otoo jiru garuu akkasitti harka kennachuun kuni barbaachisaa miti jechuu barbaada. Hundumti isaayyuu jechuudha miidiyaa irratti akkatti addagummaadhaani footoo namaa fuudhanii ebelushee akkas jaaladheera. Isumaayyuu immoo jaalalli miidiyaadhaan firoota koo meena yoo na taajjabdan meena gorsaa anis gorfamuun barbaada jaalalli miidiyaadhaan jaalalli tiktookii feesbuukiin karaa garaaniin akkasitti odeeffataniitu jaalala kan ta'u akkatti odeeffataniitu gaa'ela kan ta'u jaalalli yookiis immoo gaa'illi bar kabaja qaba gaa'illi bar mootummaa waaqayyoo gaditti isa lammaffaati kanaaf iyyuu jennaan maali barri nuti keessa jiru addagummaan akkatti baay'ate akkasitti ija nama keessaa fudhachuun kun ija akkasitti baasuun kun maaliidhaan jedhee bar baay'ee tokko na ajaa'ibe odoo nama biraa ta'ee dhugaa dubbachuuf isinis na taazabdu hordoftoonni koo ani irraa hin dubbadhu ni beektu waan baay'ee ta'aa oola miidiyaa kanarraa ilaalus irraas hin dubbadhu jechuudha garuu kan nama kana keessatti kan xiqqoon itti dhaga'ame namaan kana yoo jaallatteetti dhugumaan jaallatteetti yoo ta'e obboleettiin kuni keessaan xumurtee keessaan yaada jiru xumurtee fixxee sana booddee guyyaa galataatiif si galee guyyaa galataatiif bakka gaala isaanii raawwatanii akkasuma immoo namootaaf fakkeenya ta'uudhaaf yoo ta'e namoota akkamitti ishiin nama qaama hir'uu kanatti heerumte yookiis immoo akkamitti nama qaama hir'uu kana gaa'ela wajjin dhaabbatte jedhanii namoonni ishii cepha'uu danda'u ishii tacha'uu danda'u komantii jalatti sababa komantiin na kakaase ittoo akkam viidiyoo yookiin suura nama kanaa achi as baase dubbadhu kan na godhe komantiidha jette mucayyoon kun komantiidha faarfannaan inni faarfatuun nuuf jiraadhu jedhee akkasittiin poosotee jette sana booddee komantii sana jalatti wanta adda addaa naan jedhanii jette inna isaa filanii yookiin isaa fooganii osoo hin ta'in nama qaama hir'uu namni qaamni isaa hir'uu kana maal si godhaa maalis hojjetee si dabalaa maalis ofii dabaltadhanii namoonni na tacha'anii namoonni na ceepha'anii duraan iyyuu amma kana nan jaaladha kabaja garuu akkasittiin jaalala isa akkasii keessan galle iltummoo hillikin immoo akkan isa jaalladhu iyyuu na taasiseette mucaan kun jechuudha kanaaf jennaani yoodhuma jaalanne jaaladhu bar jaalachuu jaaladhu dhiira jedhu shamarranii jedhu jaalalli jaalala garuu akkanumatti ija baasanii miidiyaa kanarratti odeessan malee gaa'illi miidiyaadhaan ta'a obboloota keenya gaa'illi miidiyaadhaan hololaanii gaalli kan siifi abbaan manaa kee jalqaba irratti waaqayyo ittaan sun si abbaan manaa keetiin mari'atamee xumuramee itti yaadamee irratti kadhatameetu malee gaa'illi wayaa miti har'a ofitti gadi ofitti uffatanii boru baasanii gatanii miti nama gaa'ila diigu nan ciiga'a jedha sagalee waaqayyo kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha ija jabummaan inni ammaa kun immoo keessa bahe mee dhiirota ilaalaa mee piroofaayilii eenyutu irra kaawwachaa oola eenyu mee piroofaayilii dhiiraa irra kaawwachaa oola shamarran miti akka jiranitti ani wanti isa mudate tokko isinitti hima obboleettii tokkotu jira yeroo mara suuraa nama kanaa maxxansiti suuraa wajjin ka'an maxxansiti hin maxxansiinii suuraa nama kanaa hin maxxansiinii amma dhaqxe gaa'elatti waliin seentanitti suuraa nama kanaa hin maxxansiinii miidiyaa irratti jennee gorsaa turre inni naaftanii jetteen nu ceephaatee nu taacha'aa turte jechuudha gaafa kaanii silaarra kaayee shamarran biyya arabaa hojjetan qarshii gaafatanatti fakkaate gaafa qarshii gaafatu buleettiin kun immoo
gadi fageenyaan wal gursaa haasa'aa turre waan ta'eef qarshii gonkumaa kan ergine hundumti keenya iyyuu hin gorsines qarshiish immoo erguu hin qabdu jenneen jechuudha. Isinii galee sanaan booddee kanarraan kan ka'e wantooti garaagaraa yaadee adda ba'anii jechuudha mucaan suni jechuudha. Kanaaf yeroo baay'eellee jechuudha shamarrantu suura piroofaayilii dhiiraa gadi baasee poostotee maal ishee koo milxirsiyyee maantisee koo jedhee irratti barreessee poostota jechuudha. Dhiironni akkas gochaa jiru lakki akkas gochaa hin jiran. Maaliidha akkasitti kan akkas nu taasiseen jedhee bara maalii keessa jirraan jedhee Indee yoo nu hundumtuu shamaraa maaliin jaalalli akkasitti miidiyaa irratti gabaadhaan jaalalli. Gaafa sargii diggistanii namni sarganyaan hundumtuu namni hundumtuu affeeramee dhufee ba'a. Kan walitti hafu garuu abbaa manaa fi haadha manaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu kan mari'atee fixu Waaqayyoo gaditti isaanii malee gabaa miidiyaa irratti achi as ba'anii boroo maaltu ta'aadhaan amma wanti irra caalayyuu na dubbisu bakka boroos tokkoonis jaalattus haa jibbitus ija jabummaadhaan addagummaadhaan bakka tokkoon dhiira namaa fudhatanii tokkoon achi as ba'anii jaaladhe naa gaafadhaa jedhanii bakka miidiyaa irraan footoo namaa funaananii achi as ba'u isatu na qaanessan. Maqaa nu balleessanii nama hundumtuu ija tokkoon nu ilaalaa jechuudha Mastafaaqirii isin irratti hojjechiisanii jedhe mucaa wayii beektaa? Mastafaaqirii isin irratti hojjechiisanii isin shamarran biyya Arabaa maal taatanii jedhe mucaa wayii. Kanaaf Please dhugaa dubbachuu fi wanta kana yoo argitan illee wanta akkasii kuni gonkumaa ta'uu hin qabu jechuudha. Achi as baatee shamarran suura dhiiraa fuutee laxxaftee jaalalli irraa na qabeera naa gaafadhaa jaarsummaa naa ta'a. Sheem dhugaa keessaan dubbatadhu buleettii koo jaalalli si qabeera keessaan gaafadhu keessaan dubbatadhu yoo hiriyaa qabaate yoo midhaaniif bishaan keessan tokko ta'ee waaqayyo tokko sin taasisee keessaan xumuradhaa. As miidiyaa irratti nutti baastanii ola deemaan daa'imni xiqqoon wanti sinirraa baratu maaltu jira? Abbootiin sinitti qaana'anii gurguddoonni nutti qaana'anii bara keenya kana abbootiin safuu dhabanii amantiin kabaja dhabee namni kabaja dhabee akkattiin guddanne nuti. Akkasitti safaraa dhabnee akkasittiin guddanne. Maali barri nuti keessa jiru kun maan ija jabummaa akkasitti yefaxaaxee akkasitti kan nu affaaxxate footoo dhiiraa fuunee miidiyaa irratti achi as baanee naa gaafattan malee cirraash maaltu akkana nu godheen jedhee baran boru maal tasa deemaa jiraan jedhee baran ijoollee dhugaanan taajjabinaa maaloo maal tasa deemaa jira? Bakka akkasumatti tokko footoo dhiiraa qabattee as nu yaate jaalalli nu qabeera jettee maqaa nu balleessiti. Jaalalli yoo si qabee dhaqidee keessaan gaafatadhu. Waa akka amantii keetiitti immoo kadhadhu. Sii galee akka eenyu keenya shamarran hin gaafatamna dhiirri nu gaafata. Yoo jaalalli nu qabes immoo yoo gaafannes immoo akkatti ija jabaanneetuma adda baanee addaggeedhum taanee miidiyaa irratti akkasitti odeeffannaa miti. Kabaja qaba. Gadi jedhi Waaqayyoon kadhadhu. Lafee keetii sii kennee Waaqayyo keessa jiraa? Adda baafatteetta? Si nyaata moo siif laata? Kan si nyaatu moo kan siif laatu gaa'illi suni? Fooloo barbaachaaf? Wantooti garaagaraa irraa barbaachaaf nama kana irratti wanti kun hojjetame hoo ta'e dhugaan dubbadhaa Waaqayyo nama kana irratti hin dhiisu jechuudha. Namni kun hir'ina isaa toon ilaaliin otoo maalummaa isaan ilaaliin Waaqayyo isa hir'uu malee otoo hir'uu qabuu isa jaalate tajaajilaa jira waan ta'eef nama kana irratti sobdee fooloodhaaf hojjette yoo ta'e Waaqayyoon dhiisu buleetti kanaaf jechuudha. Garuu
ishiinis akkatti hin miidhamne akka sammuun ishii booddee qaaniidhaan lafa ilaallee maal gochuu qabdi tokkoffaa irratti borumaa gara jireenya isaaniitti gaafa deeman iyyuu dhaloonnumtu waa akka isaan irraa baratan hoo barbaadde isa jalqabaa irratti achi as baatee erga akkas dubbatte erga maqaan ishiis bahe erga maqaan ishiis akkas ta'ee dubbatame akka ittiin qaanofne waaqayyoon kadhachuu qabdi. Ittaan suudhaan immoo of qabuu qabdi. Of qabuun barbaachisaadha. Akkuma arganitti achi as baanii waan odeessan obboloota koo bargaraa waan hin taane iyyuu baata. Maal nuti sammuutti yaadu nuuf kenne waaqayyo? Maaliif dhaloonni laphee fi sammuutti yaadu eessa geesse? Indee garaa waa qabachuu nu dadhabe itti yaadnu. Indee moo miidiyaan haadha moo abbaa keenya moo lammii keenya isinitti fakkaate? Ajaa'ibaa bar miidiyaan hiriyaa kee ishii wajjin barachaa guddatte seete icciitiitti himachuu dhufte miidiyaatti. Waanuma ajaa'iba. Ajaab gooftaan namaa oolchu kana. Innaa waan baay'ee na ajaa'ibee obboloota kiyya ifa manaaf godhaati. Kanaaf jennaani adaraa keessanii dhaloonni nu harkaatii deemaa jiru. Addagummaan ija jabummaan baay'ee ulfaate kuni. Kana waaqayyo gooftaan ogummaa fi hubannaatiin barcha binnu nuuf haa kennu malee foon keenya kuni akkasuma appilikeeshinoota fakkaatanii wantooti garaagaraa fakkaatanii diinni itti fayyadamte nu saalfachiisaa amantii keenya abbootiin keenya akkaataa guddanne otoo hin ta'in akkaataa bakka miidiyaa fakkaanna inni bara fakkaanna jenne ija jabummaan addagummaadhaani wanta borutti saalfannu gochaa jirra jechuudha. Innaa wanti kuni maal jettu? Waan kanarraa maal jettu? Wanti akkasii kuni yoo itti fufee dhaloonni tokkoon footoo namaa guurtee achi as baatee laxxafattee kanaa achitti nun nama rakasa bara nama gochuuf deemu. Nu nama qaalii nu nama gatii guddaadhaan waaqayyo nu bite akka rakasaatti nama ilaalchisuuf deemu. Hundumayyuu immoo qixxee ija isaaniitiin namni akka nu ilaalu nu godhu. Baay'ee mataan kiyya gadi na cabe. An dhugaa dubbachuuf maaf jaalatte hin jenne? Jaalala qabduuf maaf ibsite hin jenne? Maalumaaf miidiyaa irratti achi as baatee waan jiru hundumaa odeessitiidhaan. Okay, fakkeenyaaf obboleettiin kun komantiin amilee ishee cabsuuf wanta garaagaraa jedhaniiru eeyyee. Komantii sanaaf maal gochuu qabdire? Gaaffii gaafatamte yookiis namni tokko ishii dirqisiisee sobdeetu moo nama kanarratti foolootti sassaabuu fi jedhamte gaafatamtu lakkiin somnee dhuguma jaaladheera alleqi kuni gahaadha bakka jechuudha. Kun gahaadha. Sanaa achi keessaan fixatanii yoo ta'eef ta'ee yoo hin taanes immoo akka obbolummaatti ittiin fufanii isaan immoo karaa Kiristoos obboloota. Kanaaf jennaan akka seera amantii keenyaattis kuni barbaachisaa miti. Nurraa hin eegamu. Dhugaa dubbachuuf karaa amantiittis kuni karaa akka amantii keenyaattis wal jaaladhaa jedhe wal jaaladhaa hoo jedhe taadaa wal jaaladhaa inni wangeelli jedhee fi gaa'illi garaagarummaa isaa hin beektanima. Daa'ima moo isin? Buleettiin kun daa'ima miti. Of course namni nama hin jaalanne du'aadha sagalee waaqayyo. Kanaaf iyyuu jaalallii fi jaalachuun garaagarummaa isaa beekuun nurra jira. Jaalalli normaal akka waaqayyo tola nu jaalatetti tola sababa tokko malee jaalala agahabbee nama jaalachuu jechuudha. Jaalalli tokko yookiis immoo jaalalli tokko nama qabu jechuun immoo jireenya boruu waliin jiraatanii waaqayyoon irratti kadhatanii gaa'ila wajjin ijaarrachuu. Bakka indee maali kanaaf jennaan sagalee waaqayyoo haxxaamamuu barbaadu ta'e dhaloonni bara kana sagalee waaqayyoo akkuma barbaadanitti akkuma fedha isaaniitti akkuma yaada isaaniitti hiikachuu barbaadu ta'e ana baay'ee tokko na ajaa'ibe ija jabummaa maal wal jaaladhaan jennee waan
wal jaaladhaa hoo jedhe waaqni akkanumattiin addagummaadhaan achi as bayiitii icciitii kee miidiyaa irratti odeessi hin jenne. Gadi jedhi waaqayyoon kadhadhu jilbeeffadhu kadhadhaa isiniif kennamaa rukutaa isiniif banamaa barbaadan argattu kan hin jedhu barbaadi eessa kadhadhu waaqayyo gaa'illi balbala gaa'ilaa yennaan balbala eebbaannaan yoo dhala barbaadde harka waaqayyo jira yoo gaa'ila barbaadde harka waaqayyo yoo qabeenya barbaadde harka waaqayyo wanti harka waaqayyootii dhume tokkollee hin jiru noo maal barbaanna gadi jennee waaqayyoon kadhachuu caalaa miidiyaarraa holola bara fakkaachuuf haala akkasiitiin fayyadamaa jirra jechuudha. Borullee adda maatii keenya durattis qaaniidha. Hiriyoota keenya durattis qaaniidha. Wanti akkasii kun dhaabbachuu qaba jedhaani. Wanti akkasii kun footoo suura dhiira fuudhanii miidiyaa irratti achi as baasanii akkasuma immoo jaalalli irraa naqabeera jedhanii miidiyaa irratti achi as baasanii addagummaan achi as baanii odeessuun kun dhaabbatee icciitii qaban keessaan xumuratanii achi booddee guyyaa galata isaanii guyyaa cidha isaanii achi as ba'anii intarvii ta'uu barbaadan intarvii godhanii fakkeenya namaaf ta'u barbaachisaadha malee achi as ba'anii haala akkasiitiin odeessuun kun yookiin dubbachuun kun tagabii yookiis immoo seeraan miti yookiis immoo fudhataman qabu an akka kootti baay'een itti qaana'ee dhugaa dubbachuuf jaalachuu isheetti tarii kennaa ta'uu danda'a. Waaqayyo nama kana akka ishiin baattu yookiin akka ishiin gaa'ela wajjin godhattu kennuufii danda'a. Garuu miidiyaa irratti achi akkasiin as ba'anii odeessuun kun tagabii miti. Kun sirrachuu qaba isiniin jechuun barbaada. Obboloota kiyyaa guddaanaaf eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuu dogoggora yoon qabaadhee gorsaatii na deebisaa isiniin jedha. Wanta akkasii kun keessaan dhumuu qaba malee miidiyaa irratti achi as ba'amee gonkumaa odeessamuu hin qabuun jedhaani. Egaa yaada koo yookiin gorsa koo asuma irratti xumuree jira. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Isinillee yaada keessaniin koomentii jalatti naaf kaasiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisuu isiniin jaalla isiniin kabajaa turtii gaarii naaf qabaadhaa. Amma gorsa biraa walitti deebinutti eebbifamaa. Bye.